Rifatu namaka. Tuju namaka. Yawanna kesin kala fuma garabat achisi kifasikin kabumani ya Akkam kabajamtoota daawwattoota kiyya kun daawwachaatti kan jirtan chaanaalii keessan Efi React turtii yeroo dheeraa booddee walitti deebinee jirra. Maatii kanaaf haaraa wali taatan chaanaalii kana subscribe gochuun ammuma nutti makamaan affeerraa keenya viidiyoo bohaarsoo fi bashannansiisoo akka torbii kana akka ajaa'ibaatti walitti qabeessiniif dhiyaatee jira. Sinirraa kan eegamu haga dhuma sagantaa kanatti na waliin turu qofaadhaan gara viidiyootti. Deebi'ee nu beeknee horiin kee. Mucaan kuni diigaappii kana hojjechuu hin danda'u. Warri naan jettanii amma gaa arra isa dhumaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Ilaalaa gaa amma gaa. Maqaa Yesuusii. Argitanii biqaatii nama asirratti ilaalaa ishee kana nyaatta. Kana nyaatta. Ajaa'iba dandeettii mucaa kana akkanaan jedhamu. Namni moo safara sanatti walitti namni teerti bennaati. Wanta haaraa oduu haaraa. Oduu ajaa'ibaati kun immoo. Mootoriidhaan bannaa. Mootorii lubbutee. Qoya al tokko fira kooti qoyaame obboleessa kooti. Gada barsaa obboleessa kooti. Rifatu namaka. Tuju namaka. Shakkeen tureen gaafa manni qo'aa obboleessa kootedha. Waa laaluufis gaafa jijjiiran akka kana waa keessa bu'uun jira maaloon jijjiirna. Wayyi. Ini buskut. Guyyaa sadi laabutti guyyaa sadi waa tokko qammas bishaan. Merci. Namni bishaan duwwaan hin jiraatu. Hiriyoota saamaa. Maal ta'ee Nagamiti biddeen guyyaatti manaasi ashan masoobii keessaa ol deebitee fit. Eeyoon goyoomsitaa umurii kee kanaafis geesse. Baay'ee abdii kitaaba fiiziksii barataa cimaanan barataa koo maala sittan boonii man sida ukotti baay'een koo reeman nama si seetee si hojii naasofteem namatti si lakkoofte si hojii naasofte ishee. Mujiidhaa dinqii natti argisiisa waaqni koo. Uskoo maalinaa uskoo sarkasii dinqii. Ilaalaa dura naannoo keessan ilaalaa. Nama sobuudhaa fi namni tokko nama sobuudhaa fi iyyuu naannoo isaan ilaalanii taanaan baay'ee rakkisaadha. Akkamitti taarmee kee ofirra dhaabdee akka istiin ati sirriidhaa wanta akkasii kun. Mee yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi xoosdee gaafa laftii dhadhaa sitti fakkaatudha. Eshi. Kam. Fayyaadha. Nagaa. Jirta. Intinni wayii sitti gurguruu barbaade. Lafa wayii. Eessa jira? Siifidu biyyaan qaba. Dhadhaa moo qocaa sitti fakkaate lafi? Maal biyyaan afidda? Lafa. Dhadhaa sitti fakkaate hin jedhee. Maal namni fidoo jira siifidu rakkoo hin qabu. Beenume. Dhufee beeknaan maal isa gashi? Maal ta'e mucaa? Qocaadha? Yoo qabaatte immoo birrii 10 naa kenna. Hin jiru. Lafa sin bittu. Hin bitu. Biricha finke. Seengoon natti tolteetti laficha sin bittu.
Birricha sellaatu maal gootare? Maaliin bira dhaabbatta amma namicha kana bukkee? Kottu Oromoo ko. Kottu. Dhufne. Keessumattuu ijoolleen baadiyyaa har'a akka tasaa qoraan fuffunaannachuu manaa ba'e waan na mudate simittan agarsiisa. Kottaa laala. Agamsa. Hin bareedu? Baay'ee bareeda. Akkatti inni bareedu. Ijoolleen baadiyyaadhaa gara magaalaatti seentan akkan yaaddoo keessan sinitti kaasen nan beekaa. Garuu homaa gochuun hin danda'amu. Ani agamsa koo nyaachaan jira. Kottaa hin nyaannaa. Akkatti inni mi'aawu garmalee mi'a. Hin bareedu? Basma akkatti inni mi'aawu garmalee mi'a. Mi'a baay'ee mi'a nusi yaadanna xinnoo jedhan namasa. Jirtuu mee ijoolleen baadiyyaa jira. Mucaa kana hawwaa jedhaani. Nuun hin geessu immoo nyaanna yoo jette waan tokko nyaachaan jira mi'a. Maanni yaaddoo nutti kaastee akka ajaa'ibaatti malee. Haati maaliin hojjenne waaqaa gaditti ansi qabdu sooressa xiyyaara bitti. Si barbaada si fedha si awwanamoo tumammaa kiinaa bitee ijaara gamoo. Sooressaa dhiisteen deemtu eessayyuu nattu hiyyeessaa immoo boorsaasaa keessayyuu hin galtu. Gaafa dhuftu qocaadha suutattee deemtaa gaafa deemtu boorofa utaalte baata. Sooressaan na kaawwadhu jettee kadhattaa hiyyeessaa immoo argaa masaa irraa baqatta. Kannan ganne abbaa shanii naafsiidha firrii maaloo nutti taraaramii nuuf kottu birrii. Kannan ganne abbaa shanii naafsiidha firrii maaloo nutti taraaramii nuuf kottu birrii. Ajaa'iba. Sagalee mucaa kanaa baay'ee jaalladheera. Keessumattuu immoo birriidha sirbuu isaa eessumaa dhufeef mee yaadachi. Viidiyoo kanaa nama biraamti nama muuziqaa hojjetee jala gashee sirba godhee nuu baasuu danda'u sheerii nuu godha. Muuziqaa si wajjin barbaanna nuyi kana kiliippii ittiin hojjechuu qabna maaliif jireenya baay'ee nutti mi'aaye rakkoo hamaa keessa jirra. Sheerii godhaa ittiin nuun ga'a. Heroon mako. Akkami gurba ayyaanni. Ayyaanani menna kuma jirti naatiru. Areeni si bira dabbajeeru. Aloo kaafee akeeni nyaanni sana ta'u didinaan baasoo tokko nutti dachaa jiraatu. Ayyaanani abassoo nama taphatta kaa gurba. Haalan godha abbaan maa coogaarraan dhabbate. Wayi bakka waan tukkeessu kun jiru bakka hin gubatte. Galataan salpha dhageessa sheekan. Maaraa godhurannoo inni koo gubate waa ergiifi jennaan isoo dide dhugaa qaba mucaanoo maal godhe. Ani galataan salphateeran jira. Isa jiraatetti beekama jee. Hin qalladinaa waa'ee jireenya kaampaasii kanaa tu qalladuu baattanii baay'ee natti tolaan. 1 million follower. Followerii miiliyoona tokko galleera. Gammachuu irratti gammachuu. Waaqayyo nuuf kenneera. 1 million follower ገብተናል. በደስታ ላይ ደስታ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ፎሎዋችሁ ሪስፖንሲቢሊቲ እንደሆነ ይገባኛል። ከዚህ በፊት ከሰራሁት በተሻለ ኃላፊነት በተሻለ ፍቅር የተሻለ ነገር ሰራለሁ። ፎሎን ኬሰን ሪስፖንሲቢሊቲ አከታይና ገለ ዋነን ከነንዱረ ሆጀዴራ ዋን ፎያ ቀበዴን ዱፋይቹ ፎሎወሪ ሚሊዮነ ተኮ ገሉ ከኛ ሰበብ ይፈቹ አረገልገለ ላይቭ ይረት ሸምባራም ባይና ይቹዳ ገርማሙ ቶላ ፎና ደኮ Wow. Baga gammaddee baga rabbi kanaan si geessin jechuu barbaanna. Dhugaa dubbachuuf taanaan tiiktookeroota Oromoo keenya yeroo sana Kiristiin miira jabaadhaan hojii hojjetan baay'ee namatti tola. Baga gammaddeen siin jenna. Yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi. Isi bakkaan dirqisiisanii mucaa. Garuu maal taatan Kiristiin immoo iccitii namaa baasuu maaltu fideemu? Mucaa baadiyyaa ta'uu dandeessii bakka dha. Isuma ittuma immoo kan saammamaa inni gigimtaa isaa gigimtaa amma kana gahu
dirqama wal hammatanii ka'uun footoo. Fidaarii keessatti barbaachisaadha akka kootti. Yeroo ammaan kana durbummaan hin jiru wajjinuu waan dhalatan miti yeroo jedhamu jira. Akka shamarraniitti maal jettu si waan kanarratti? Gaa'ila keessatti namni tokko wal jaalatee gara gaa'ilaatiitti galuudhaa fi durbummaa qabaachuun ishee yookaan dhiirri biraa bira gahuu dhabuun jaalala ni utuba jettee yaadda? Qabaachuun ishee ni utuba jedhee yaada. Utubuu qofa irratti xiyyeeffata osoo hin taane kabaja isheedha. Qabaachuun ishee gam tokkoon akka isheen amanamtuu taate jiraatu ishee taasisa. Ta'us garuu jaalalli sana qofa irratti hin xiyyeeffatu. Fakkeenyaaf isheen durbummaa yookaan kabaja kana hin qabdu yoo ta'e jaalatee jennaan amanee duukaa jiraate jaalala kan utubu jaalaluma hin jedha malee kanadha hin jedhu. Beetiidha maal jettu? Durbummaan fidaarii keessatti barbaachisaadha akka kootti. Maaliif yoo jette namoonni durbummaatti amanan jiraachuu danda'u. Namoonni immoo isatti amanuu hin dandeenyes jiru. Garuu barbaachisaadha akka kootti. Jaalalanii utuba jettee yaadda? Jaalalanii utuba jechuun namni tokko namaaf amanamummaa akka qabutti yaadama durbummaa qabdi jedhee gaafa. Yeroo ammaan kana durbummaan hin jiru wajjinuu waan dhalatan miti yeroo jedhamu jira. Akka shamarraniitti maal jettu si waan kanarratti? Kana akka kootti kan hin jechuu barbaadu bakka jiru jira. Innis akkuma jaalalaa jechuudha. Fakkeenyaaf shamarran biraa tokkorraa durbummaa waan dhabeef dhiirri tokko hundumtuu hin qabdu jedhee amanuu hin qabu. Maaliif shamarran durbummaa ishee qabdus jirti gatii ta'eef. Meetii fi feeniin yaada naa kennitaniif yeroo fe'iinsan qaaliirraa naa qottaniif galatooma. Asinillee baay'ee galatooma. Saatis galatooma. Mee ati amma gara fuula duraatti dargaggeessaa fuudhuun keenafu durba durbummaa qabdu moo durba durbummaa hin qabne filatta gaa'ila? Argannaani durba durbummaa qabdu nan filadha. Baay'een jaalladha. Gaariidha baay'ee namatti tola. Garuu nama meeqa harka kaaseera keessa? Bakka jiru jira ittiin hojjetu yooni uski barbaada argadhaa isiniin jechuun barbaadaan bakka inni jiru. Anis waan hin beeku hin qabu yommuu akka isaatti rifee argitanii natti himaa. Waliin ga'uunis gaariidha. Beena boo. Maaltu dhiyo? Teeri birrii qofa jedhu moo? Maal qalla dhaabu? Baadii yoo dhiyo maal gara birrii qofa jedhu birrii irraa qabaman. Maa jirani? Dikira buaya na beri korkan ahura malne lalle dhare. Dikinar ga abe na beri korkan ahura ba. Beri ra ka beri korkan dedu ay malle jikale du. Dedi abbo ma di sana ka fada ka kan. Malan ko dare. Baka man. Duera kan ni kon. Kaldi kan ni beri to beri korkan du ako. Dedi. Adi akun aman nu bar. Edi. Doon qabu birrii namaa fudhate nama akkamittiin galaa namaa baatee du'amaa jechuudha. Dhaqati yoo misii danda'amillee bakka inni itti du'ee yeroo yookaas teessin deeggaraan akka gootti. Tuun cabeen duraadha kan nama fayyaduu danda'u. Wanti tokko fayyaa taataala erga cabee bu'aa guddaa nuuf kenna maal ta'uu danda'a? Eeskee akkamitti wanti tokko osoo erga cabee fayyaa qaba jedhee yaaduun. Maaliif yoo jenne waan cabe koo gatamaadha koo gonkumaa kun waan faayidaa qabu. Eessa wanti tokko tuun cabeen duraadha kan nama fayyaduu danda'u. Gan erga cabee faayidaa qaba jedhee yaadu. Jiru faayidaa hin qabu gatamaadha wanti. Wanti cabee gatamaadha. Gatamaadha gatuudha. Maal hojii maalii qabare? Amma fakkeenyaaf jiramni aadaa Oromoo keessa qodaa namni gaafa inni cabu gatamni gatamaadha faayidaa hin qabu. Wanti cabee gatii hin qabu. Gatii hin qabu. Tole gatiin qabu jechaa jira. Wanti tokko fayyaa isaa caala erga cabee bu'aa guddaa nuuf argamsiisa. Maal ta'uu danda'a? Koomentii jalanaaf ka'a badhaasa qaba. Galatoomaa guyyaa gaarii qabaadha. Amma isaatii kanatti wanti fayyaatti jiru hin fayyadne eega cabee kan fayyaduu danda'u tariisiidha akka kootti. Akka kootti mee beekti yoo cabde nu fayyaduu dandeessa. Malee maaltu jira amma mee qodaan wanta akkasii? Oma jechuun barbaade waan see yaadde cira anaanaan galee namni isinii galee yoo jiraate immoo koomentii jalatti na barreessaa naafis. በኦሮምኛ ስፖርት ልትሰራ ነው እንዴ?
Jijjiir beetir jijjiir. Wada tikkayyaarille. Afaan Oromoo jijjiir afaan Oromoo. Boromiyaa ispoortii siraan hundi. Afaan Oromoo jijjiir akka walitti jiran afaan Oromoo. Dasartummaa akka mandi namtaa. Jijjiir sitti meera. Ishee maallaa largille. Afaan Oromoo baay'ee jira afaan Oromoo tiruu sirba barbaadde ta'u. Onji ndaatu kota minda. Daratu. Afaan Oromoo tiruu sitti meera. Ndaaka. Tikkayyaaralla mindinno kaayyi jijjiir gamu jijjiir. Yamalla largille. Jijjiir sirba afaan Oromoo. Nama baay'ee ta'u. Hajalu garum salah hajalu garum mana hajalu nandesa mama harara makan wati yang nandesa hajalu nandesa disebut hajalu nandesa tanam dosu jiji bergara jiji yetinya udah lari jiji wangara satu bahasa setimana akasawalate ilma sabab kali maafdu ab dabarsite ilaate ilma sabab kali maafdu ab dabarsite ilaate wangara saati baase sitti manan akasa wallaalte duga keenya saalte sabab kali garuu dhugaa dubbachuuf taanaan namoonni tokko jirtu yeroo mana jiimii mana ispoortii kam keessatti iyyuu sirba afaan Oromoo badaan bantan maaludha sirra koon keessa sirrachuu qabdu sin namni tokko naannoo Oromiyaa keessa taa'e yeroo ta'u yeroo ka'u yeroo ciisu yeroo ispoortii hojjetu afaan Oromoo akka garaa isaatiitti dhaggeeffachuu qaba waan isin zimmettanii isayyuu immoo maqaa akka qayyaree waama kan isa kanaa immoo ciraama isaa wanti nama aarsa. Yawanna jesin kala fuma garabat achi siqin qabu manidha kana walla de jarri ofa somne sirbinaaf keessi keenya mad saaqi zanga ya hoftu mal fokorri ya keenya walitti qabanii maasiriin keenya walitti qabanii kollekshinii mana hojjetanii baay'ee sagalee isaanii jaalladheeraan garuu seekana siisadaatti naa dabala. Marra jibara kana gogaa isaatu ol qabee yaalte meeddiin feekedhaan. Tokko. Ifama. Nagaan siifata obboleessa. Maal si gargaara? Ani safara kanaaf haaraadha. Reefumanii dhufaa. Qodaa kana warra baatan isin immoo nama safara kanaa natti fakkaattu. Namoota qodaa kana naa fuudhanii iddoon mana kireeffadhe sanatti naa geessanii bilbila isaanii akka naa laattan barbaada. Ahoo. Na beektaati na? Isin hin beeku. Raajii Canoo isaan jedhama. Eessi. Innoo dinqii gurguddaatu nuun ta'anu. Isiniin? Raajota warra gola keessa deemanii warra maqaa nama balleessan warra karaarra nama kaachisan. Isaanuma fakkaatu. Warra waa'ee namaa odeessan miti. Kanaafuu fakkaatanii jira. Isheen gara amantiitti dhuftee taati. Isa boodeen itti dhufa rakkoon qabu karaa matuun deemuu natti dhufuu danda'a. Kana namoota naa baatan baachifachuu barbaadan adira. Okkee bilbila meeqa kaffaltaa? Rakkoon hin jiru 200 naan kaffalaa. Mokkoruu laata? Maal jechuudha maal akkamittiin nama guddaa kana baachifadhan jedhamu isa dhugaa. Maal jechuudha? Maal raajii bara kana gogaa isaatu ol qabee yaalte meeddiin feekedhaan maal sii godhaa miti? Na yaalatan maal sii godha? Hojii wayyaamsila walii. Kennaa keenya malee yanneetu nama raajii taa'e raajii maaliiti? Mokkorra boo. Maasheen mun qabattanii? Ani see kana waan tokko haasa'uun barbaaduun bichaas yaada keessan koomintii jalatti barreessaa. Akkam jirta? Nagaadha? Walaa barru ka bareeddu koo. Rakkina hin qabu burtukaana jedhama. Burtukaana jedhama? Oo akka maqaa keetii mi'oo fudhee jechaadha ka. Kan na dhandhameetu beeka. Kan na dhandhamee beeka? Bashiisisu minga. Waaw ajaa'iba inni kun baay'ee hojjettanii. Maal ta'e? Deebiin koo barbaadu. Maaliif ibidoo an akka dhiirota warra kaanii chiikii lama sadiin baay'eesu an kan hin jaalladhus qofaadha. Atumti tolenaa jedhimu malee waan ati barbaadde hundumaa isaan sii godha baay'een fedhatee sii eegama. An akka warra kaanii immoo booddeestiin jijjiiramu dhugaa. Lakkii. Nama gaarii ta'uun kee haa ta'an immoo yaada koo jijjiiruu sin barbaadu waan nama dubbachuu wal arrabsuun immoo barbaachisu nagaan ta'e. Turiin cufin. Maal tafi? Maafin si arrabsaa lafnee hin akkasii. Waan hamaas dubbachuu fedhee inni garuu umarratti waan hin jedhu qaba. Rakkoon qabu anaafis
Rabbi jira waan hundumaaf immoo galatoomii jiduunis mirga keedha. Fokkistuu wayii Arrabsuuf miti xiqqoo waan gaarii wayiitti mufi qoitta. Dadhabneerra bakka nama bara kanaas. Hayyeen viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanneen turanii yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Anaa waliin viidiyoo kabiraan aga walitti deemnutti nagaan naa jiraadhaa. Ciao ciao.